Hayi akka murtaan nagaa keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalee kooti. Ani nagaa kiyya akkam jirtan. Har'a viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe viidiyoo baay'ee gaddisiisaa fi baay'ee dhiphina maatii, haadha, abbaa, hiriyoota, obbolaa bira darbee namoota biroo biratti gaafis dhiphinas waan ta'eedha. Har'a sinibbisuun dhufee sinibbiseetillee hin beeku. Gaafii iyyaafannoodha. Immabeet Tafarii jedhamti. Abbaa fi haati ishee tiiktookii fi miidiyoota garaagaraatti irratti bo'aa jiranii, baay'ee garaa nama nyaatanii. Ijoolleen baaranii jirtan please viidiyoo kana warri sagalee koo kanaa geessanii sheer gochuudhaan namoota ijoollee baareen jirtu biraan akkanaa geessan iyyaa dabarsaa isiniin jedha. Dhiifama wajjin sin rakkisee hin beeku. Ilmi namaa hammuma wal bira jirutti wal gargaaru yaadanillee ta'uu danda'a. Sheer gochuun gargaarsa tokkodha. Yoo sheer gootan qixxee maatii sinis haadha, abbaa, obbolaa ni qabdanii warri dhuguma quuqamaa saba biraatiif qabdanii dhuguma warri rakkina argitanii viidiyoo kana sheer gochuudhaan ijoollee biraatiin akkasiin geessan. Ijoollee baareen jirtu sheer gochuudhaan goddanyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Adaraa keessan adaraa rabbii. Haati kun akkuma sagalee isaanii dhageessanii jirutti hamma wal bira jirutti please walaa gargaarru. Miidiyaa garaagaraa irratti sheer godhaa. Warri sagalee koo kana geessan miidiyaa warri qabdan miidiyaa keessan irratti sheer godhaa. Ijoollee baareen jirtu erga baddee maazaan dhufu ji'a lamaa naa dawwaltee beektu du'ee fi jireenya ishee hin beekan jedhanii haati fi abbaan kun akkatti isaan bo'an baay'ee garaa nama nyaatanii. Nullee kan jirru ijoolleen biyyaa ormaa jirtan jechuudha. Warri sagaleen biyya kusin bira ga'e sheer gochuudhaan miidiyoota gurguddaa irratti ijoollee baareen keessa jirtu keessattuu ijoolleen baareen please viidiyoo kana yoo agartan sheer gochuun. Maqaan ishii Immabeet Tafarii jedhamti. Haati fi abbaan kun baay'ee garaa nama nyaatanii, baay'ee garaa nama sochoosanii. Sagalee isaanii akkuma jalqaba irratti dhageessanii dhugaa rabbi waanuma godhuun hafe jiruun lafa kanarraa qormaata hedduu qabaa, rakkina hedduu qabaa, hin ulfaata. Nu caalaa mooyyuu haati fi abbaan keenya baay'ee hibbatanii, baay'ee tasa kaayyaanii. Intalli tiyya har'a naa dhufti, intalli tiyya boru naa dhufti. Dhugaa ijoolleen baay'ee keessattuu warri baadiyyaa haroobilaanoo dabarte wayinee intala tiyya naa fiddee turteedhaan ijoollee hohorraati xiqqashuun obboleetti kiyya naa fiddee turte. Yoo mufti laati bakka ayyaanni qaame nufu faasigaa nufu yaanni maatii keenyaan nu bira jechuudha. Baay'ee cannaqamanii nullee itti kutannee biyyaa baanee yookiin duuba yookiin jiraachuudhaaf yookiin nafa dabarsuudhaaf yookiin immoo boqachuudhaaf jechuudha. Tokkoon hojii isaa hin amnu waan ta'eef please warri sagalee koo kana geessanii laayik gochuun sheer gochuun ijoollee biraan akka geessan dhiifama wajjiniin sheer godhaa. Keessattuu ijoollee baareen keessa jirtu. Maqaan ishii Immabeet Tafarii. Maazaan dhufu waggaa 2 jedhanii baay'ee garaa sama nyaatan. Dhugaa rabbi maatiin keenya nu caalaa maatii keenya kan hibbatu. Nullee itti kutannee itti cinnee biyyaa baane please sheer gochuun ijoollee baareen biraan akkanaa geessanii. Haati fi abbaan kun baay'ee garaa nama nyaatanii. Dhugaa baay'ee jechuudha. Yoo akkatti bo'an kan ilmoon isaanii yoo duutellee beekan qurxii beeku, jiraatte isheetillee qurxii beeku, duute hin beekanii jiraatte ishee hin beekan. Baay'ee garaa nama nyaatan jechuudha.
yoo jiraattes yoo duutes goddanyoota warri beektan goddanyoota ishee warri taatanillee warri dhiyaatanillee warri hin beeknerree maqaa rabbiitiin viidiyoo kana warri agartan sheer gochuudhaan ijoollee biraan gaada. Haati fi abbaan kun baay'ee garaa nama nyaatanii dhugaa rabbii baay'ee jechuudha. Hin beeku dara waanuma jedhu wallaale isaan kun nuti itti cinnee biyya baane isaan nu jaalaa waa baay'ee yaadan waa baay'ee saaban intalli tiyya boru dhufetti intalli tiyya maal ta'etti intalli tiyya rakkattetti bakka ham dubartiin hammuma harmi ishee rarraa'u qalbiin isheetillee rarra'a jedha Oromoon. Dhuguma baay'ee garaa nama nyaatan. Yoo jiraattes jireenya ishee beekuudhaaf yoo duutes shangoo ishee baasuudhaaf jarri kun lamaan kana keessa jiraatte fi duute ishee wanti isaan beekan hin jiran jechuudha. Sheer gochuudhaan maqaa rabbiitiin sheer godhaadha. Ijoollee baariin keessa jirtu biraan naaf gaasiniin jedha. Anillee gahee koo bahee jira isinillee akka gahee keessan baatan abdiin qaba. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amman deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadaa. Sheer godhaadhaa. Please gahee keessan ba'aa isiniin jedha. Bye. Ina jala baddeetti ergaa baddee hoggaa lama gosa kiyya injoolee ta'uu abbaan ta'e jana ona argattan miinda kiyya ona baastan intala kiyya ona argattan garaa dhalaati ergaana jala baddee hoggaa lama maazan dhufu kun maazan keessa irru kun emmebeetti jana jala duuteedhani an jirtu bahaaren mul'atteen jedhan Dubaayitti waanuma isaa wallaalle gosa kiyya injoolee Itoophiyaa warri ta'e jen balloon intala kiyya naa barbaada balloo gosa kiyya naa barbaada ballo duutu shiis jirtu shiis naa fuudha ballo waanuma isaa wallaalle bohaan oole ballo. Intala tiyya duuteedhe ni taraddee oo kan jirtin jedhu jirtedhe ishiin arganne duuteedheen boonye duuteenaan jedhanii har'a bohee ballo gosa kiyya naa barbaada.